24 News nagaa rabbii isiniif haa ta'u. Chaanaaliin keessan Oromoo 24 News odeeffannoo garaagaraas dhiyeessuun kan beekamu xiqqoo sababa garaagaraatiif addaan fagaannee turre har'a kunoo walitti deebinee jirra. Akkasuma odeeffannoo haaraatiin dhufnee jirra jechuudha. Odeeffannoon guyyaa har'aaf qabannee dhufnes odeeffannoo baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Iddoo duraatti yaadda'aa kan turre iddoo garaagaraatti yaadda'aa kan turre dhibeen koronaa vaayirasii gara biyya keenyaa seenuun isaa karaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed akkasuma karaa biiroo eegumsa fayyaa federaalaatiin egaa beeksifamee guyyaa sa'aatii 24 darbee jira jechuudha. Namicha biyya Kooriyaa tokko irratti akka qabame jechuudha. Kooriyaa Jaappaan irratti akka qabame lamaan kana tokko lammii eessa akka ta'e adda hin baafne. Garuu lammii Itoophiyaa osoo hin taane lammii biyya alaa irratti akka argame dhukkubni kun guutummaa guutuutti akka isarra jiru akka mirkanaa'e ministeerri muummees karaa toora isaanii toora feesbuukii isaanii barreessanii turan akkasuma biiroon eegumsa fayyaas gabaasee ture jechuudha. Kanaaf ergaallee dhaamanii jiru akkasuma ergaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhaaman akkasuma dhaabbanni fayyaa federaalaas ministeerri fayyaa federaalaa jechuudha. Karaa wanta isheen barreessite ni jira isa waliin ilaalla jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kana dhuftan baga nagaan dhuftan subscribe godhaa odeeffannoo garaagaraa waliin qoodna chaanaalii kana irratti. Kanaaf amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee itti deemna jechuudha. Namtichi kuni jechuudha namtichi dhibeen kun irratti mul'ate shakkii guddaa waan qabuuf gara qorannoo adeema jechuudha. Gara qorannoo yeroo adeemu dhibeen kun guutummaa guutuutti akka isarra jiru mirkanaa'ee jira jechuudha. Isaan alatti namoonni 3 shakkamanii jiru garuu sa'aatii 2 dura odeeffannoo ba'een amma nu qaqqabee jiru jechuudha. Namtichi namoonni shakkaman kun lamaan dhibee kanarraa guutummaa guutuutti bilisa jedhamanii bilisa akka ta'an dhibba keessaa dhibba amanameera jechuudha. Garuu shakkii guddaan jiru tokko biyyoota garaagaraa irraa waan dhufaniif tokko lammii biyya Chaayinaati. Inni biraan biyya Naayijeeriyaa irraa dhufe garuu dhukkuba kanaan akka shakkaman ministeerri fayyaa beeksisee jira jechuudha. Ta'us dhibeen kun isaaniin alatti nama biraa homaa nama qabee akka hin jirre gabaasee jira jechuudha. Biiroon fayyaa federaalaa garuu hin jiru jedhanii rafanii taa'uun sirrii akka hin taane illee jala muree beeksisee jira. Dhufeera jedhanii sodaa guddaadhaan akka sodaa garaagaraa keessa hin seenne illee barreessee jira jechuudha. Toora isaa irratti akkasuma miidiyaatiif ibsa kennitee jirti jechuudha ministeerri fayyaa federaalaa kun jechuudha. Haaluma kanaan jechuudha dhibeen kun akka mallattoon argisiisu illee dubbattee jirti. Namoonni biyya kana irraa of eeguu iddoo namni walitti qabamu irraa of eeguu qabu. Akkasuma yeroo wal dubbisan illee namatti darbuus wanta jiruuf jechuudha daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 8 gidduu waan nama harkatuuf saamunaatiin harka keenya yoo qulqulleeffanne dhibee kanarraa of eeguun akka danda'amu ministeerri fayyaa federaalaa kun gabaasee jirti jechuudha. Akkasuma ministeerri muummees ergaa isaan uummataaf dhaamaniin jechuudha. Sodaa tokko malee dhibeen kun galeera jedhanii sodaa guddaa keessa seenuutiin alatti dhibee kana ofirraa ittisuu irratti akka hojjetan nama hundumaa waamicha dabarsanii jiru jechuudha. Dhibeen kun biyyi keenya iyyattii waan taateef dandeettiin daddarbuu isaatii akkasuma namoonni biyya keenyaa hojii guyyaa waan hojjetaniif iddoo garaagaraa wal arguutiin waan oolaniif dhibeen kun darbuudhaaf carraa guddaa qaba. Kanaaf akka dhibee kanaatiif iddoo guddaa hin laatin yookaas akka dhibeen kun galeera jedhanii sodaa guddaa keessa otoo hin seenin dhibee kanarraa of eeguun akkasuma maatii keenya biyya keenya eeguu akka qabnu ministeerri muummee dhaamanii jiru. Galatoomaa isaaniin jenna. Karaa kanaa jechuudha. Karaa dhaamsa kanaatiin galatoomaa isaaniin jenna. Isa biraa boodatti deebina. Ministeerri fayyaas dhaamsa dhaameen jechuudha. Namoonni sababa kanaaf akkasuma muummee ministeeraa akkasuma dhaabbanni gumrukaallee ergaa dhaamee jira jechuudha. Innis maalidha? Namoonni daangaa naannoo daangaa irra jiraatan of eeggannoo guddaa akka gootan illee gabaasee jira jechuudha. Inni biraan daldaltoonni biyya keenyaa jechuudha sababa dhufaatii weerara kanaatiif qaalii jireenyaa giisaa akka jiran bira ga'ameera waan ta'eef dhaabbanni namoota kana to'atu illee akka dhaabbatee jiru ganama har'aa kana beeksifamee jira jechuudha. Sababa koronaa yookaas vaayirasii kanaatiin nagadoota garaagaraa irratti gatii dabaluun seeraan akka nama adabsiisu illee dhaabbanni kana qoratus akka hundaa'e beekamee jira jechuudha. Kanaaf biyyi keenya weeraramuun ishee waan hin hafneef of eeggadhaa, of eeggannoo guddaa akka gootan, iddoo namoonni itti baay'atan
dhaquurra akka qusattan akkasuma namoota bifa utaallooti waan nama qabuuf qufaati waan nama qabuuf mallattoon qufaa kana dura beenu yoo nurratti argame akka manaa hin bahin akkasuma yoo nutti cimellee gara dhaabbata fayyaa deemnee akka ilaalamuun akka nurra jiru namoonni ammaa kun nuuf dhaamanii jiru jechuudha. Odeeffannoo kiyya isa biraattan darba gara baargamaa karaa Dubaayitiin odeeffannoo dhufee jira jechuudha. Innis koronaa vaayirasiitiin wal qabatee jechuudha. Obboleettiin keenya tokko baay'ee dhibee kanaatiin rakkachaa akka jirtu dhiibbaan garaagaraa akka irra ga'aa jiru nuuf ibsitee jirti jechuudha. Mucayyoo godina Shawaa Lixaa aanaa asirraati aanaa isheen itti dhalatte jechuudha. Amma kan jirtu Dubaayiidha. Aanaan ishee Shawaa Lixaa naannoo Geedoo jechuudha. Geedoo magaalaa Soontaan baadiyyaa isaa irratti kan isheen dhalatte. Amma Dubaayin jirti. Dubaayitiin maatiin yookiis maadaamiin an bira jiru dhibee kanaan qabamtee jettee dukkana keessatti na hiitee jirti jechuudha. Kanaaf akka rabbiin naa kadhattan jettee toora karaa telegiraamiitiin barreessee turte. Kaleessa barreessite iyyuudha. Har'a xiqqoo viidiyoo hojjechuu waan naaf hin mijanneefan ture malee kaleessa isinii dhiyeessu ture. Mucayyoon kuni nyaatallee akka gaariitti argachaa akka hin jirre hojiis hojjechaa jiru ifa argaa hin jiru waan tokko dukkana keessatti hidhamee jira jettee jirti. Shamarreen kun jechuudha rabbiin isheetiif akka kadhattan dhaamsa dhaammatteetti jechuudha. Dhaamuun akkaataa amantii keessatti an qufaan na qabe malee koronaa vaayirasiin isin qabamne naannoo keenya namni koronaa vaayirasiin qabame hin jiru shakkiima waan irraa qabduuf duwwaa maadaamiin kiyyaa mana dukkanaa keessatti na hiitee jirti jettee jirti waan ta'eef amma dandeessan akka rabbiin kadhattaniif dhaamsa isinitti dhaammattee jirti jechuudha. Shamarreen kuni baay'ee nama gaddisiisa jechuudha carraan akkasii. Dubaayii egaa yeroo darbee wantoota garaagaraa baastee jirti odeeffannoo garaagaraa akka biyyoota garaagaraa irraa gara ishee hin seeniini. Kanaaf iddooma jirtanitti yaada waliigalaa hakeenya jechuudha. Iddooma jirtanitti namoonni hundumtiyyuu jechuudha dhibee kanarraa of eeguu akka qabdan gamanumaan isin beeksina jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan qoosaa fakkeessanii illee wantoota garaagaraa hojjechaa jiru jechuudha. Qoosaatiin wantoota wal qabatan akka koronaa vaayirasii qoosaa fakkeessanii jechuudha. Kun hin barbaachisu wantoonni akkasii irraa of qusadhaa. Dhibeen kun yoo biyya keenya seenee dinagdee keenya nuti gadi godha akka biyyoota kaan ofirraa ittisuullee hin dandeenyu guyyaa tokkotti namoota hundaa biraa ga'uu danda'u wanta baay'ee hamaadha jechuudha. Rabbi biyya keenya dhibee akkasiirraa haa eegu jechuun barbaada jechuudha. Kanaaf namoonni hundinuuyyuu dhibee kanarraatii of eegaa akkasuma namoota biraa dhibee kanarraatii eeguudhaan biyya keenya bilisa akka gootan isin gaafanna jechuudha. Mootummaanis karaa isaatiin wantoota gochuun irra jiru akka gochuu qabu akka kiyyaan ergaa dabarsuun barbaada jechuudha. Odeeffannoo garaagaraa jalaan ba'aa jiru isiniif qabannee dhufna jechuudha. Guyyaa har'aaf odeeffannoon isiniif qabannee koronaa vaayirasii ilaalchisee kana fakkaata ture. Akkasuma mucayyoo biyya Dubaayitti rakkataa jirtu mucaa Shawaa Lixaa kana magaalaa Geedoo baadiyyaa isaa Kuruniyuu jedhamti iddoo isheetti dhalatte dhiifama. Natti fakkaata kun akka ittiin barreeffamee jira. Kanaafidha bifaan barreeffamaatiin qabadhee jira. Kanaaf isheef illee kadhadhaa biyya keenyaaf kadhadhaa rabbiin kadhadhaa warri akkaataa amantii keessa warri musliimaa kadhadhaa warri waaqeffataa kadhadhaa warri pheenxee ortodoksii osoo hin jedhin yaada tokkoon biyya keenyaaf kadhadhaa addunyaa hundaaf kadhadhaa. Dhibeen akkasii yeroo ka'u weerarra kuni weerarra akkasii yeroo ka'u rabbii irraa nama oolchuu danda'a. Ofii keessanis of eegaa. Gooftaan isin eebbisu rabbi isin eebbisu iddoo jirtanitti hunda keessaniyyuu baay'een isin jaalladhaa. Odeeffannoo garaagaraa bor odeeffannoo addaa isiniif qabadhee dhufa guyyaa itti daawwadhaa chaanalii kana sabiskiraayibii godhaa. Namoonni sabiskiraayibii hin godhinii yaadaaf eega qabdan komentii jalatti barreessaa. Akkasuma viidiyoo kana duraan isin hojjedhe mudannoo kutaa 3 mudannoo baay'ee ajaa'ibaa jira. Yoo feetan isallee deemaa daawwadhaa viidiyoo kana. Baay'ee galatoomaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa rabbi hunduma keessatti ta'u baay'ee galatoomaa. Ciao.